Yesus Kiristoos haa eebbifamu. Amiin. Har'a maal dhokfattee jirta? Mata duree jedhuun isin tajaajiluuf dhufaa jira. Dubbiin isaa akka kana ture. Dubbichi akkas ture. Macaafnichi macaafa Iyyaasuuti. Boqonnaan boqonnaa 7. Lakkoofsi 1 jalqaba. Iyyaasuun kun bara Museen Israa'eliin geggeessaa ture. Nama dunkaana eeguudhaa jedhu warri macaafa beekan. Eegduu balbalaa yookiis immoo asumaa achi warra galu, warra ba'u, waan ta'u, waan tolu walqixxeessuudhuma eeguudhuma kana eegi, kana kaa'i, kana fuudhi nama ittiin jedhamu malee agas nama mul'ataa, nama ayyaanaa, nama kennaa, nama geggeessuudhaaf kaadhimame akka inni hin taane dubbatama. Guyyaa tokko garuu wanta inni hin eegnetu isa mudate. Guyyaa tokko garuu wanti inni hin eegne jireenya isaa keessatti ta'e. Jireenya isaa keessatti kan ta'u kun maali? Boqonnaa tokko irratti yeroo deebitanii ilaaltanii Waaqayyo dhaqee itti dubbate. Waaqayyo isinitti haa dubbatu ameen jedha. Amiin. Waaqayyo gaafa dhaqee itti dubbatu nama kanatti sagalee mardootti hime. Mardootti hime. Iyyaasuun Museen garbichi koon du'e hin boqote hin jiru qophaa'ii ka'ii dhaabbadhu jedheen. Waaqayyo akkuma misiraachoo namatti himu akkuma nagaa namatti himu gaddas lolas rakkina jirus taatee ta'es waan ta'es Waaqa dubbachuu danda'udha. Amiin. Kanaaf Iyyaasuudhaanii erga Museen garbichi koo du'ee jedheetu lakkoofsatti fufagaa Waaqayyo kun Iyyaasuu ilma Nuun gargaartuu Museetti dubbateedha. Gargaartuudha namni kun eegduudha. Inni Museen garbichi koo du'eera egaa ammaatiif sabni kun hundinuu ka'aatii laga Yordaanos kana ce'aatii gara biyya isaa ani Israa'eliif kennuu sana dhaqaa jedhaan. Jarri kun jara ta'aa jiranidha. Ka'anii deemaan jiranii gadda Musee irra guyyaa dheeraa turaniiru. Amma yaadni jara kanaa galaana ce'u miti. Booddeetti deebi'anii deemuudha. Waaqayyo immoo booddeetti deebi'uun hin ta'uutii ka'aa adeemaa jedhe. Har'a haala jirtan keessaa mandara jirtan, gola jirtan, godina jirtan, ganda jirtan, yaada keessa jirtan keessaa ka'aatii gara fuula duraatti adeemaa. Amiin. Gara fuula duraatti adeemaa ittiin jedheen. Saba adeemuudhaaf abdii hin qabne, carraa hin qabne, yaada hin qabne, saba haalli garaagaraa danqee jiru Waaqayyo dhufee amma ka'aa hin deemtu hin deemamaa jedheen. Jarri tokko kan isaan abdii godhatanii ilaalanii jabaatanii socho'anii Museedha. Museen haadha isaaniiti jechuun hin danda'ama. Hin beelofne, hin dheebonne, hin daarree, nutti qorree, nutti hoo'ee kan isaan ittiin jedhanidha. Kana gidduutti inni isaan ijarra kaa'atan. Si'a tokko tokko wanta ijarra kaa'atan abdanii beektu. Waan baay'ee abdattan, baay'ee yaaddan, baay'ee feetan, baay'ee barbaaddan isinii ta'uu didee bitaa isinitti galee beeka. Akkas ta'an jarri kuni. Kana booda akka loltuuttis loltuudha Museen koloneera nama jabaadha. Raajiidha Museen, geggeessaadha Museen. Museen nama maqaa koo galmee jireenyaarraa balleessiitii saba kana galmaan ga'e jedhee garaa haadhaa jaraaf qabudha. Nama kana dhaban of bira. Nama kana fudhate Waaqayyo isaan bira. Hin gaddan itti dhaga'ame. Baay'ee bo'an utuu ana ta'e, utuu isin ta'e gaafa sana ulaa sana iddoo sana dhaabbannes kun oolanatti hin fakkaatu. Sanii booda gaa jarri adeemuu fuula duraatu hin ta'in galaanuma sana namni isaan ceesise jedhanii yaadanis achi gidduun jiru. Kan dura jiru Yordaanos kan biraa du'e Museedha. Isaan Waaqa kallattiin kadhachuu uummata hin beeknedha. Jarri yeroo Aaronii wajjin turanitti Aaron Musee wajjin nama baay'ee tajaajilaa turedha. Waaqayyo garuu Aaronitti isaan hin amanne. Sababiin isaa Aaronii
Ammuma yoo Museen biraa akkas sokkeeyyuu waaqa tolfamaa tolchee fideetu sagadaa kanuma waaqayyootiin jedha. Cinqii kee dhiisi xaaxaan baay'isini kana waaqayyo bakka maal cinqii gaaratti ol bahi jilgeenfadhu soomii kadhadhu harka ol kaasii ergaan argee sana dhufee kee dhaabeedhaan fidi hundi kee warqee kee baasi gurra kee irraa qalabatii baasi morma kee irraa hundi kee achi as coorii ammuma dibicha hojjeta ogeessa namichi baay'ee danda'a waa kasiilii kanan galchuu sagadi bakka kanuma jedhaan jarri sin galchitu waan akkasii baay'ee dandeessi. Sababiin isaa maaliif biyya Gibxiitti jarri qirsaa qirsii wanta ajaa'ibaa baay'ee argaa turaniiru. Waaqa kan isaan itti beekanii biyya Gibxii keessatti waan bareedee tolfame footoo dubartii bareedduu Maariyaam jedhu footoo dhiira bareedduu Waaqayyo jedhu Yesuus jedhu kana isaan quba siin qaban Eliyaas jedhu Abrahaam jedhu abbaa keenya waan ta'e tokko dhufeedha jarri. Kanaaf amma yoo Waaqayyo fuudhee Aroonitti jara kana kenne carraan amma sangaatti deebi'uudha. Sangaatti sagaduu jabbiitti sagaduutti deebi'uudha. Waa'ee Waaqayyoo waa'een gamatti deemu waan tokko iyyuu nafa. Kanaaf Waaqayyo amma wanti itti godhuu qabdu Iyyaasuu nama waan beekne kaasuun qaba waan jedhanitti fakkaatan. Iyyaasuu bira dhaqee mucaa Musee gargaaru yeroo inni achii dhufu waan inni jedhe godhaa jedhu sana godhu duwwaadhaan dhaqee kaasee amma ka'eedheen Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoo haa ta'u. Museen Iyyaasuun ilmi Nuun mucaan kun yeroo sa'aatii kanatti nama giddu galeessa dargaggeessas nama guddaas nama hin jedhamne akka ta'e yeroo ta'u Israa'eliin rakkinni Iyyaasuun rakkina isaanii irratti fidee mucaa waan ta'eef of booddeedhaa geggeessaa nama akka isaatii kaafachuu hin dandeenye. Liidarii itti aanu saba sanaaf nama abdii ta'u nama akka isaatii kaasuu hin dandeenye. Haa ta'u malee garuu wanti isinitti tolu lafa Waaqayyo jedhe Kana'aaniin geesseera. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Lafa Kana'aaniin Waaqayyo jedhe sana ga'aniiru jarri. Karaa nama geggeessa tajaajila nama kanaa. Haa ta'uuti maaltu ta'a? Boqonnaa 7 irrattitu amma gaagaraa dubbii keenya guyyaa har'aattan isin fidee dhufa. Boqonnaa 7 irratti maaltu jira goda keessan keessa? Maaltu jira laphee keessan keessa? Maaltu jira barruu keessan keessa? Namni barruu isaa keessatti waa qabatu qaba. Maal jedhaa sagalee Waaqayyoodha? Isaayyaas 57 irraa yoo dhattanii dubbiftanii macaafa raajii Isaayyaas 57 irraa yoo ilaaltan barruun keessan dhiiga baataa jedhaan. An keessan barruun maal baata? Barruun harkaa kan keessan maal baata? Waaqayyoon waa gargaaru. Har'a maalni innan itti dubbachuu itti dhufaa jiru yoo yeroo naa iyyame suuta wanticha bira geenya. 57 irratti akkasii ittiin jedha 57 irratti dhiifama 59 kunoo harki Waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne. Dhiifama guddaa 59 irraan dubbisaa jira. Gurri isaas duudee iyya keessan dhaga'uu hin dadhabne. Yakki keessan isiniif Waaqayyoo keessan gidduu goree gargar isin ittise. Akka isiniif hin dhageenyetti sababii cubbuu keessaniitiif Waaqayyo fuula isaa isinirraa deebise. Harki keessan dhiiga barruun keessanis yakkaan xureessitaniittu jedha. Kanama barbaaduun dhufe addana. Waaqayyo nu haa gargaaru. Harka keessan dhiigaan barruu keessan yakkaan. Dhiigaan yakkaadhaan. Isa kana lamaan qabadhaa. Harka keessan dhiigaan barruu keessan yakkaadhaan xureessitanii jedhaan. Kana jechuun mana keessan keessa, laphee keessan keessa, sammuu keessan keessa, barruu keessan keessa, kiisii keessan keessaa waan bilisaamoo waan yakkaatu jira. Isin deebii itti kennitu an akka dubbichinaa ifetti yaada isaa isinii wajjin hirmaadha. Waaqayyo gooftaan gaa Iyyaasuutti dubbateera isiniin jedheera. Jarri Israa'eloonni immoo Iyyaasuu kana hin amanne akka inni kaleessan tajaajille beeku, geggeessaa akka inni hin turre beeku, dandeettii akka inni hin qabne beeku, raajii akka inni hin dubbanne beeku, waan humti tokko iyyuu akka Iyyaasuu wajjin hin jirre jarri numaa beeku. Amma dhuguma Waaqayyo si wajjin jira gaaffii jedhu itti galan. Dhuguma Waaqayyo si wajjin jira moo? Waaqayyo si gargaara moo? Waaqayyo si dhaga'a moo? Waaqayyo si wajjin adeema moo? Ati galaana kanatti nu jechumaan dirraashiin keenya jechumaan akka dhumnu barbaaddee yaada jedhu kaasanii
Gungummii guddaatu ta'ee boqonnaa 3 lakkoofsa 7 yoo dhattanii Waaqayyo Iyyaasuudhaanii ani har'a jedheen 3:7 Iyyaasuu jechuu kooti 3:7 ani har'a Waaqayyo nama guddaa isin haa godhu ameen jedha. Har'a Waaqayyo nama guddaa isin haa godhu. Nama guddaa ijoollee keessan nama guddaa haa godhu. Maatii keessan nama guddaa haa godhu. Saba keessan nama guddaa. Ani har'a nama guddaa si gochuu nan jalqabaa jedheen. Nan jalqaba jedheen. Akkasii jechuun Israa'eloonni akka Musee irratti beekan sana sirratti arguu jalqabu. Si wajjin ta'uu koo hin ta'a. Si gargaaruun koo mul'ata. Ifaadhaa ifatti qabatamaatti kan odeeffamu miti, kan dallaa duubaa miti, kan dhokfamu miti, adda baabayitti qabatamaattan si gargaara jedheen. Amanaa isinis Waaqayyo qabatamaatti na gargaara jedhaati. Akka itti dubbate Waaqayyo. Achi booda jarri kun dhugumayyuu ta'ee Waaqayyo akkuma dubbate silaan godha. Waaqayyo akka dubbate godha. Waaqayyo akka dubbate isiniif godhu. Akka dubbate godhe Waaqayyo. Akkuma dubbate sana Waaqayyo hojjete, Waaqayyo raawwate, Waaqayyo godhe. Galaana sana hin ce'ani. Atis nan ce'a jedhee himani. Nan ce'anis hin ceena. Galaana sana hin ce'ani jarri. Galaana sana gamatti namne hin ce'ani. Haleluuyaa. Israa'el keessaa namni tokko Yordaanos hin nyaanne hin ce'ani. Haleluuyaa. Ni ce'ani. Hin ce'ama har'as. Koovidiin hin ce'ama. Beellis hin ce'ama. Waraannis hin ce'ama. Dhukkubis hin ce'ama. Lola biras inuma darbama. Nami tokko bineensituu nyaatin inuma deemama. Kana kaleessa godheera Waaqayyo har'as hin danda'a. Garumaa inni wanti guddaan sakattaa jireenya keessa. Sakattaa maaltu jira awwaalame mana keessa? Maaltu dhokatee jira? Wanti eebba namaa qabu, wanti nagaa namaa qabu, wanti boriin jireenyi namaa qabu maaltu jira? Iyyaasuun erga kun ta'ee darbee booddee maal jedha? Bor jedheen Israa'el amma ka'ii dammaqi hin sodaatin. Mooraalii godhate Iyyaasuun. Waaqayyo bor waan guddaa isin gidduutti waan hojjetuuf har'a of qulleessaa jedheen. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Ergaan ani qabadhee dhufaa jiru isa kanadha. Of qulleessaa jedhanni guyyaa har'aa mata dureen konnarraa of qulleessaadha. Bor waan haaraatu ta'a of qulleessaa. Yoo of qulleessuu baatanis wanti haaraan sun hin ta'a. Garuu inni rakkoon saaree warra of qulleessitu wanta haaraa ta'u sana nyaata. Macaafa keessaa kaleessa waan nama tokkoon dubbisan ture. Nama kana durumaa deddeebi'ee nama dubbisa garuu kaleessa furri Waaqayyo akkuma addaatti waa'ee isaa sammuu koo keessa kaa'e. Saa'ol nama jedhamu tokko. Saa'ol waggaa 30 mootii ta'e. Waggaa 30 mootii ta'e. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa tokko kaatanii yoo ilaaltanii. Waggaa 30 mootii ta'eetu waggaa 72 immoo Waaqayyo tuffate. 30 fi 72 gidduu waggaa jiru isin herrega isaa baasaati. Achi booda waggaa 72 booddee immoo Waaqayyo namittiin anan taatu jedheen. Harreedhaan jalqabe namichi sangaadhaan xumure tajaajila isaa. Namichi harreedhaan jalqabee sangaadhaan xumure. Jireenya keessan keessa maaliin jalqabdan? Birriin jalqabdanii doolaariin xumurtammoo, yuuroon jalqabdanii yookiis paawundiin xumurtammoo, godoodhaan jalqabdanii fooqiidhaan xumurtammoo. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Jireenyi isaa olii harreetu barbaaduutu dhiisi harree barbaada Waaqayyo si barbaadaa jedhee itti dubbate Saamu'eel dibe. Gaaf tokko immoo xumura jalatti nama gaddisiisa. Waaqayyo irratti Amaaleeqotaa kana na aarsite jarattiin kun naa ta'uu diddee xumurri dhaqi dirraa dhiisee naa balleessi jedhee Waaqayyo. Saamu'eel isa boqonnaa 15 lakkoofsa 21 irra yoo dhattanii ilaaltan isuma duraa jechuudha. Inni waggaa 42 booda jireenya Israa'eliin waggaa 41 geggeesse waggaa 3 yaada Waaqayyoo keessa karoora Waaqayyoo keessa akeeka Waaqayyoo keessa wajjin ture innis akkuma jaraa gadi bu'ee kadhataa soomaa jabaataa qajeelaa ture. Booddee keessa garuu maaltu akkatti dhufe beekamuu baatus namichi kompiliitilii hin geeddarame. Waaqayyo gooftaan ayyaana nuuf kennu ameen jedha kana. Hin geeddarame. Sana booda waggoonni inni hafe hundumtuu isa sangaa barbaadan waan coccoomaa, waan fufurdaa, waan babbareedaa, waan gaggaarii isa barbaadanitti ture. Xumura irratti akka inni gubboo morsinnaa malaammaltummaadhaan badhaadhe dhaadatu ta'uusaa xumura irratti nama qabeenyaa barbaadu ta'uusaa nama saantimni goomsu ta'uusaa nama waan fufurdaa bira hin dabarre ta'uusaa waan fufurdaa bira nama hin dabarre
waama ija tolu kana bira nama hin dabarre ta'uusaa dhaqee amaaleeqota dhaqiitii amaaleeqota fixennaan dhaqee sangaa fufurdaa booji'ee dhufe horii fufurdaa warra qaqalloo warra huuqqatoo warra nyaaroo kana fixeedha macaafni. Harreen jalqabee sangaan xumuree jechuudha namichi. Namoonni jireenya isaanii keessatti parpasilii waan barbaadanii waa jalqaban qabu waan bira ga'anii immoo wanticha xumuranii galan qabu. Gaafa tajaajila jalqabnu ijoollee baay'ee wajjiniin barumsa amantii cimsannaa barannee barumsa tajaajilaa barannee ijoollee baay'ee wajjiniin mana macaafaa barannee ijoollee baay'ee wajjiniin madarakii adda addaa dhaabbannee hundumtuu lafa ga'ee waan argatu argatee gale baay'ee jira. Isinis yoon isin keessaa paartii keessan karaa keessan irra nama baay'ee beektu. Maaltu xumura keessanidha? Galmi keessan xumurri isaa maali? Iyyaasuu boqonnaa 7 iddoo jalqabnettan isin deebisa. Akkuma warra kaanii akkaan Israa'eliidha, mucaa Israa'eliidha. Galaana Yordaanos akkuma jaraa ce'eera. Akkuma jaraa Yerikoon jigeeraa fi akkaan. Namichi kun immoo amartiidhaan warqeedhaan xumure tajaajila isaa. Warqeedhaan xumure. Warqee fuudhee dhaqee godoo isaa keessa awwaallatee jedha macaafni. Kan inni irraa jalqabe amartii ture yookiis bitawoo albuu yookiis immoo wanta silvarii adda addaa ture. Kan inni ittiin xumure immoo warqeedha. Warqee inni argatee awwaale sana immoo Waaqayyo hirmiidha. Saa'ol sangaadhaan xumure akkaan warqeedhaan xumure. Jireenya kan jara kanarraa wanti tokko akka nuyi argine waa hubannu naa gala. Nan abdadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 isin geessa. Haadha manaaf abbaa manaatu ture. Jara kana sirriitti beektu. Anaaniyaasiif Sapfiiraa. Yeroon yeroo tokkummaati. Yeroon yeroo jaalalaati. Yeroon yeroo nagaati. Yeroon yeroo boqonnaa ture. Yeroon suni. Yoom hojii ergamootaa boqonnaa 5. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 jechuun bara baay'ee fagoo isin ittiin fakkaatin. Yesuus Kiristoos ol fudhatamee booda yoo baay'ate waggaa 10 waggaa 15 kan hin caalle ture. Erga Yesuus ol ba'ee booda hojii hojjetame tajaajilamaa turedha. Yesuus ol ba'ee iyyuu baay'ee iyyuu hin turre hin irraanfatamne iyyuu gammachuun namarraa hin galle uummatuun qabbanoofne haalli jiru afurri qulqulluun immoo kana gidduutti dhufeera. Hundumtuu sodaa Waaqayyoo keessa jira, jaalala Waaqayyoo keessa jira, fedha Waaqayyoo keessa jira, eegumsa Waaqayyoo keessa jira. Hundumtuu karoora Waaqayyootti hundumtuu harka Waaqayyoo walirratti eegaa jira. Jarri ituma kun ta'ee jiru kana gidduutti Waaqayyoon hatuu jalqaban. Waaqayyoon haa gargaaru. Akkaanis Iyyaasuun hatadhee Waaqayyoon hate Anaaniyaasiif Sapfiiraanis Phexrosiin waan hatan itti fakkaatanii ergamoota waan miliksan itti fakkaatanii afura qulqulluu jalaan miliksan. Jireenya keessan har'aa keessatti wanti nuyi afura qulqulluu duuba deebinee goonu jira. Yoo jiraate inni kun eebba keenya danqa. Kanaaf har'a of qulleessuun nurraa eegama. Har'aadha of qulleessuun bor miti. Qalbii diddiirrachuun cubbuu himachuun qaxaroon qabu beellaman qabu termiin yookiin guyyaa akkasii yana waan jedhamu qabu. Har'aadha ammadha. Iyyaasuun akka jedheen borii kan Waaqayyooti asin har'a of qulleessaa jedhe. Ameen jedha. Har'a of qulleessuudha. Har'a arraba keenya qulleessuu, gurra keenya qulleessuu, harka keenya qulleessuu, mana keenya qulleessuu, maatii keenya qulleessuu, yaada keenya qulleessuu. Har'aadha of qulleessuun. Har'a ofitti murteessaanis har'i guyyaatti of qulleessinudha. Guyyaatti of qulleessanidha. Guyyichi kun guyyaa akkasiiti. Waaqayyoon gooftaan nu haa gargaaru. Haaleluyyaa. Har'i guyyaatti baay'ee qulqulloofnudha. Jireenya keenya keessatti egaa jireenyi Saa'ol sangaadhaan xumuran isiniin jedhe waan coccoomaa kana bira darbuu hin danda'u. Jireenyi sangaadhaan xumuramu yoo ta'e addunyaan kun waan coccoomaa fakkaatu baay'ee numa qabdi. Phaawulos warra Qorontositti yeroo barreessu Qorontos irra dhaqna walii wajjini warra Qorontositti gaafa yeroo barreessu Phaawulos ergaa tokkotti dubbata. Sagalee kana har'a bakka tokkotti dhagaan ture. Sagalee kana natti tola baay'ee kutaan kun yeroon ilaalu. Phaawulos kutaa kana keessatti wanta Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesseedha
wanta waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse. Warra kan waaqayyo ta'aniif kan waaqayyo qopheesse. Iji namaan agarre, harki namaan qaqqabanne, wanti waaqayyo qopheesse sun waaqayyo duwwaatu beeka, arge, bakka isaa hubata. Wanta waaqayyo ijoollee isaatiif qopheesse. Haaleluyyaa. Wanta waaqayyo isiniif qopheesse. Caaffanni qulqullaan eenyutu yaada gooftichaa beeka, eenyutu isa gorsuu danda'a hin jedhaa. Nuyi garuu yaada Kiristoos qabna. Ameen. Nuyi garuu yaada Kiristoos qabna. Isaan dubbise tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:13 irraan dubbise. Nuyi warri yaada Kiristoos qabnu, Kiristoos immoo inni nuyi gara isaa dhufne kun qulqulluudha. Kanaafitu qulqullaa'uudhaaf har'a guyyaa itti of qulleessinuudha jechuudha. Jireenya keenya keessaa Yesuus Kiristoos waamicha addaa yoo nuuf godhe of qulleessuun har'aa guyyaa lamaaf nama gargaara. Biyya lafaa irratti fufnee jiraanna taanaanis eebba waaqayyo biyya lafaa irratti nuuf kenne hirmaachuudhaaf, nyaachuudhaaf, haammachuudhaaf. Ol deemna taanaanis qulqulloomnee tolee qajeella jechuudha. Warri waaqayyo isaan qulqulleesse milkaa'aadhuma jiraatu. Galanni waaqayyoodhaaf ta'u. Warri waaqayyo isaan qulqulleesse milkaa'aadhuma jiraatu. Waaqayyo ijoollee isaan qulqulleessa. Ijoollee waaqayyo immoo waaqayyoof qulqullaa'u. Waaqayyo gooftaan jireenya ilmaan isaatii kallattii hundumaan qulqulleessa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yeroo tokko isinitti dubbadhe ta'ee wanta kana iddoo biraatti hin dubbadhe ta'ee hin beeku. Haa ta'uuti namicha tokkotu dhukkubsatee mana yaalaa deeme, mana yaalaa dhaqee jedhama. Namni kun opereeshinii ta'a. Dookterri dogoggoree garaacha isaa tarsaasa. Sana booda abdii kutee namicha akka du'utti waan murtaa'ee fi dookterri baay'ee na'ee olii gadi fiige. Sanii booda korbeessa hoolaa tokko gibbii hospitaalaa keessa kan jiru argee garaacha hoolaa keessaa baasee kan namitti bakka buusee hodhee galcha. Namittiin honduune waaqayyo gargaareetu fayyitee deebitee guyyaa biraa dubartii deessu tokko fiddee dhufti. Dookterri ija isaa amanuu dadhabee ilaalee fayyitee namittiin waa'ee wal fakkaatan. Ija isaa amanuu dadhabe ilaalee ammas isheen ta'uudha. Takka si yaalee beekaayii jedhee gaafata namichi. Eeyya dookterna yaaltee beektaa jedhaanii. Amma reefuu tolee biiroo isaatti fudhatee ol seenee oofisii isaatti taa'ee dubbisuu jalqabe. Yeroon gaafanne akkamitti maaltu itti dhaga'ama jedhee gaggaafateenni amma dookterri maal deemaa yaa garaachi hoolaa namaaf ta'a gara jechuutti galaa jira manni. Isa booda yeroo dhuman marga lalisaa bira ga'utti gorii dheedhi na godha malee dookter fayyeera baay'ee fayyeeraa jedheen. Kan namichi baay'ee marga dheedhisuuf garaachi kan hoolaati. Garaacha hoolaa isaa immoo akkaataa daayijekshinii isaatiitti beektu dirqama lala guuruu qabdi. Sana booda dookterichi kunoo salphaadha jedhee madhiise. Salphaa miti ulfaataa dabara. Saa'oliin kanatu mudate. Namichi sun marga lalisaa bira darbuu hin danda'u. Saa'ol immoo sangaa fufurdaa bira darbuu hin danda'u. Namichi sun marga dheedhisa godhaa. Saa'ol immoo cooma kanatti ibsa natti fakkaata. Jireenyi Saa'ol akkasitti nyaatame. Amaaleekotan fixuu hin dandeenye. Hin hambifate, sooromuu barbaade, duroomuu barbaade, jiraachuu barbaade, qabaachuu barbaade. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Jireenyi Saa'ol akkasiidha jechuudha. Si'a tokko dargaggeessa tokkotu Yesuusiin bira dhaqee wajjiniin konverseeshinii haasaa godhu. Barsiisaa jedheen dargaggeessichi dhaqee Yesuusiin. Yesuus baay'ee ittiin dinqamnee ni ilaale. Mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf maaltu naaf ta'a ittiin jedhee dubbata. Yesuus itti dubbate natiin hin sobiin hin ajjeesin jedhee waa baay'ee itti himnaan kana hundumaa raawwadheeraa jedheen. Egaa erga akkas ta'e immoo dhaqi qabeenyaa kee hundumaa gurgurii warra deegaa firii kottu na duukaa bu'ee dheen. Na dargaggeessichi hin gurraacha'eedha. Wantoonni tokko nama gurraacheessu. Wangeela kana keessaa yoo ilaaltanii wanta yaada namaa garasii qabatee waan namatti dhufuuf qalbii namaa geeddara, yaada namaa geeddara akka malee namatti ta'a. Haa ta'uuti Yesuus waan tokko si jalaa hir'ata jedheen namichi dargaggeessa sanaan. Wanti tokko si jalaa hir'ata isa guuttachuu qabda jedheen. Qabeenyaa kee hundumaa gurgurtee warra deegaadhaaf firtee dhuftee na duukaa buutaa jedheen. Haaleluyyaa. Har'a yeroo of qulleessinu iji keenya hafuuraa hin banama. Of qulleessuun bu'aan isaa maali? Isiniin jedheera. Lafarra yoo turre Waaqayyo wajjin jireenya gaarii eebba hammanna. Yoo gara Waaqaa deemne immoo gonfoo fudhanna. Of qulleessuun bu'aan isaa kanadha.
Baaleedhaanis booleedhaanis iluu baaboriin dabira taaboriinis of qulleessuun bu'aan isaa kanadha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Warri of qulleessan ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Ijoollee Waaqayyoo tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:13 irratti yoo ilaaltanii kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Warra of qaban ta'a abdii keessan guutummaa ayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atutti isiniif dhufu sana irra kaa'adha. Akka ijoollee abboomamanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luucca'inaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis immoo adeemsa keessan hundumaanii qulqullaa'ota ta'a isaaniin jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni isin waame mudaa hin qabu, hirrina hin qabu, yakka hin qabu, dogoggora hin qabu, balleessaa hin qabu isinis akkasuma ta'a. Inni isin waame nagaadha. Inni isin waame qulqulluudha. Inni isin waame amanamaadha. Inni isin waame jiraataadha. Inni isin waame haleluuyaa. Inni nu waame Waaqayyoodha. Ameen jedha. Inni nu waame guddaa Waaqayyoodha. Inni nu waame haala kamiin keessayyuu jiraadhaa kan si waame Waaqayyoodha. Doktira guddaa tokko kan waame Waaqayyoodha. Nama homaan baranne qubee beekteen barreessine tokko kan waames Waaqayyoodha. Hiyyeessa foogii 9 qabu kan waame Waaqayyoodha. Nama harree tokkitti iyyuu hin qabne kan waame Waaqayyoodha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyootu si waame ameen jedha. Waaqayyoon nu waame. Warri Waaqayyoo isaa waame kun hin qulqullaa'u jechuudha. Abbaan isaanii qulqulluu waan ta'eef. Aboo mucummaa qabna sun. Aboon mucummaa jechuun maal jechuudha? Aboon mucummaadha. Abbaarraa dhalachuudhaan jalqabee dhaaluudhaan xumurama. Mucummaan kanuma hiika biraan qabu. Irraa dhalachuun jalqabda, irraa dhaaluudhaan du'u xumurta. Yoo abbaa dura du'uu baatan jechuudha sayyuu carraansa. Yoo ta'uu baate rakkisaadha. Aboo mucummaati. Yesuus Kiristoos bartoota isaatiif aboo kennee, aangoo kenneefi, dandeettii kenneefi hojiitti isaan bobbaase. Aboo mucummaa qabna waan ta'eef nuti yeroo of qulleessinu aboo mucummaa nuuf kennametti gargaaramna. Dhimma itti baana. Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo of qulleessinu aboo mucummaa keenyatu hojii hojjeta. Aboo mucummaa nuuf kenname sanatu seexana naasisaa, dhukkubsataa fayyisaa, jaamaa ija banaa, hidhaa keenya hiika, gaaffii keenya tooraan deebisaa. Kallattii jireenya keenyaatti milkaa'inni dabalaa deema. Yeroo of qulleessinu konfidensii qabata namni of qulleessu. Namni Waaqayyoof of qulleessaa jiraatu saba aluma tokko sagaleen qalbii diddiirrannaa dubbatameef na'ee rommee bakka kaan ittiin bu'u. Har'a naa dhumatte gaafsee baasheetii ergaan kun ana dhaga'ana iddoo sana dhaqee yaadda'u. Namni Waaqayyo wajjin of qulleessaa jiraatu yeroo hundumaa qophaa'aadha. Jireenyi isaa nagaa qaba. Balaan dhufee, nagaan dhufee, dhukkuba dhufee, eebba dhufee, abaarsa dhufee cinqiin hin jiru. Yeroo tokkotu sinitti meedatee hin beeku mucaan tokko riyaan keenya tokko qormaata wayii kan kutaa 12ffaa darbinee qabxiin dhufuufii didde. Ofiin ajjeesa malee isaan jiraadhu balaa buuse. Ani barana liphan of godha baqqaa'e. Erga Waaqayyo akkana godhee liphoof godheen of agarsiisaa jedhe. Amma yoo kaatee liphoof goote Waaqayyo ittiin hir'atu. Maal taatee jennee kadhanne gorsine. Nargaa amma Waaqayyo amma argamiti jedha taa'ee. Maal ta'a amma Waaqayyo maaltu itti hir'ata? Numa kadhannee dabaree wal jijjiirree eeguu jalqabne. Amma takka taa'ee yaadii wayinaa dhufe. Mucaan kun amma dhuguma kee ofiin ajjeesaa amma yaadeetanii dhaqeen wanti ni qabattu maa inni maqaan isaa kirrii wayii tokko kan wayyaarra afan tokko sibaagoo wayii hiikee dhaqee fideetti kenne. Haqeeti liphoof godhi bakka nuyi qorina abidda nu keessee ati yaarraaf kaleessaa hin rakkanne jennaan itti yaadaa qo'amee xinnoo jedhamamu. Sile waan nuyi itti hooyifne malee lakkaan sagantaa of ajjeesuu hin qabuun sobaati. Namoonni tokko yeroo qalbii diddiirratanii waanuma namni qalbii diddiirratuuf diddiirrachuun itti mul'ata. Achi galagallaan garuu isaan michuu cubbuuti taataan qaban. Namoonni cubbuu filatanii jireenya isaanii keessatti cubbuun kun guddaadhaa xiqqaadha jedhan jiru. Cubbuun garuu sagalee Waaqayyoo irraa cubbuun cubbuudha yeroo hundumaa. Hamaan hamaadha. Dukkanni dukkana. Dukkanni dagatee ifatti hin geeddaramu. Ifni immoo takkaan dukkanaa'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf jireenya keenya keessatti yeroo qulqulloofnu Waaqayyoof of qulleessuun carraaqsaa
eebbisaa, ulfinnisaa anaaf isiniifidha. Waaqayyoof of qulleessuun baay'ee gaariidha. Waaqayyoof of qulleessuun gaariidha. Warri Waaqayyoof of qulleessanii baay'ee milkaa'u. Haalelluuyaa. Milkaa'u baay'ee. Ijoollee isaa yeroo qulqulleessu warra Waaqayyoof qulqulleessu yeroo tokkotu torban lama yookiin torban tokko dura ta'a. Seexana tokko namicha tokko keessaa seexana ifadha. Amma keessaa iyyeetu keessaa bahii jennaan dhumarratti nuyi seexana 300 jedhee keessaatuma bahuutuma iyyuu amma 298 baateetu lama hafte. Nuyi baanu itti warri lama maaliif haftanii hin jedheen. Seexana maaliif hafte isin maaliif keessatti haftu isinis ba'a malee manni keessan si'oolitti galaa jennaan. Jennaani warri lamaa suni atamma nu haftus nuyi takka turreetti deebinaa jette. Maaliif itti deebitu namicha kanatti hin deebitanii hin jedheen. Amma inni yoo takka turreen sobaa nu immoo sobni kan keenyadha waan ta'eef kanaaf hin deebina nu yeroo inni sobu ammas jette. Isa booddee keessaa baay'ee lammatan inni sobu hedhee achi booddee seexana ittiin erga baatee booddee gorsuutti hin ka'ee bakka jaarsa nama xinnoo nama umurii jajjedhaniidha isin soba hin sobdu soba hin jaallattu hedheen gaafadhe. Maali soba maali tiree xinnoo maaluma jireenyaa kanatu xinnoo kaa'ame waa shawwaduuma beektamiti naan jedhe. Seexanaaf egaa isheen kun haaluma mimmijataa uumti jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Wantoota nuti xiqqoodha jennee cubbuu kun salphoodha muraasa homaan jettu jennee goonu seexana biratti xiqqoo miti beekaa inni seexanaaf daandiidhuma malee seexanni isa xiqqoodha wayyaa waan xiqqoo kana jedheen itti galaan jettu. Kaleessatuun ijoollee wayii barsiisu maaltu na mudata yeroo seexanni jireenya ijoollee waaqayyoo loltu seexanni harruma kaatee harruma mana xaragamaa qulqullaa tolaadhuma argattee giggir jettee ittiin galtu. Nama tokko argattee itti galuudhaaf iyyuu istiraateejii baay'ee, tarsiimoo baay'ee, baajata baay'ee, kaartaa pilaanii baay'ee, teessuma lafichaa baay'ee ganaa qoratti. Ganaa manaa ka'uu jira, mana tonqaayii dhaquu jira, mana qaalluu dhaquu jira, ganaa waan itti godhamu yaaduu jira, baajata isaa barbaaduu jira. Erga piroosisii baay'ee keessa darbee dhuftee lafa namichaa geessi. Yeroo isa iyyuu yeroo achi ga'anii namni nama kadhataati taanaan dadhabbii amma sana dadhabanii harkaa yeroo inni daaraa ta'u immoo baay'eedha. Kana jechuun jireenya koof jireenya keessan seexanni tuullolin oollee bullee jechuu kiyya miti. Garuu Waaqayyo waan isaan dadhabanii halkanii guyyaa hojjetan sana waggaa tokko waan sirratti yaalame Waaqayyo sekeendii tokkotti diigeeti. Waggaa 10 waan sirratti yaadame Waaqayyo al tokkotti daaraa buuseeti. Waan isaan itti dadhabanii qabeenya qaban hundumaa yeroo darbe addana keessatti obboleettii tokko gaafa seexanni irraa ifatamu nagartuuni karaa biraa yaalanii dadhabanii booddee jawwee itti bitatan. Kun jechuun haa itti taateetti humnaa ol taanaan bakka fandii itti dabalaa birrii itti dabalaa bakka baajati bara kanaan hin taane dhumatti dabalaadha. Gaafa garuu nuti cubbuu hojjennu isaan piroosisii dheeraa deeman sana jalaa gabaabbata. Haala salphaadhaan saaxilamuu dandeenya harka ormaatti alagaatti. Nuti biyya lafaa keessa jirra malee kan biyya lafaa akka hin taane Gooftaa Yesuus Yohaannis boqonnaa 15 irratti dubbateera. Biyya lafaa keessa jirra malee naannoo zoonii jaraa keessa jirra malee nuti kan isaanii miti. Alagaa akka taane, orma akka taane, nama biyya diidaa akka taane iddoo nuyi dhaqaa jirru beekamaadha. Ifa galeessa. Kara deemtota akka nuyi taane godoodhaan yeroodhaaf keessa jirru kuni akka inni kan keenya hin taane sagalee Waaqayyoo kana jabeessee nutti dubbata. Goofticha duratti jedha Phexrosumti kun gaafa dubbatu guyyaan tokko akka waggaa kumaa waggaan kumni immoo akka guyyaa tokko akka ta'e hin beektaniire. Haalelluuyaa. Nuti namoota asii miti. Nuti namoota mucaa kiyya yeroon gaafadhu ati mucaa Afrikaatii, ati mucaa Iroopiitii, ati mucaa Jarmaniitii, ati mucaa Ameerikaatii hin jedhaan yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa ani mucaa afaan Oromootiin naan jetti. Egaa yaadi isaa deemee dhuma ani mucaa Oromooti jechuu barbaadde jedheedhuma inni fooyyessee fi bira darbaa ani mucaa afaan Oromootiitti. Kanaaf nuti mucaa Waaqayyooti kana ameen jedha. Mucaa Yesuus nuyi. Mucaa Waaqayyooti nuyi. Ijoollee Waaqayyoo immoo Waaqayyo abbaan isaanii qulqulluudha, jabaadha, cimaadha, danda'aadha. Haalelluuyaa.
yeroo waa'ee of qulleessuudhaa dubbannu qulqullummaa qindisina ለእግዚአብሔር jedhu amaariyaa isaa sirriidhaanii anillee amaariyaa gaanuma beektu amaariyaan koo meetira 75 gabaa yoo jedhe iyyuu haaluma ajaa'ibaatiin gala waan ta'eef waaqayyo qulqullummaa akka maaddiitti soorata akka nuyi bishaan dhugnu akka nuyi nyaata nyaannu waaqayyo qulqullummaa soorata warri qulqullaa'an yeroo hundumaa jireenya mo'ichaa jiraatu xumura jala mo'icha guddaatti adeemu nagaa guddaatti adeemu ulfina guddaatti adeemu intalli tokko yeroo tokko waan tokko nama riisifti ani hin ejju jedhee waan cubbuu jedhamu godhu jedhee yeroo dheeraa ture booddee keessaa jette heerumuudhaaf waldaatti nama beeksiftee waldaatti barumsa baratanii guyyaan cidhaa gana ga'ee sanbata dhuftu hin fuudhama jedhamee waan hundumtuu xumuramee makiinaan fuudhamee sanbata isa gaafa sanbati isaa jala ga'u isheen sanbata sana saatarlee qidaamee isaa kan heerumuu qabdu gurbaan dhiisee bade ni fuudhu nama keessaan cabee baqqaan hin jiru akkamiin ta'a jette wanta kana waaqayyo ulfina isaa haaf ittiin mul'isuuf jedhaa dhiisiin jedhe waan tokkotu hafee jira wanta kana waa hojjeta ta'a yookiin nama tokko lubbuu tokko ittiin deebisa yookiin wanta tokko ta'a obsimeen kadhannaan jedhaan waa'een kadhannaa lammata natti hin kaasin maqaa waaqayyoon natti hin kaasin ani qulqullummaadhaaf jedhee waan meeqa keessa darbee waaqayyo kan na godheetuma jettu kana booda dura sagalee homaan dhageenyan akkasumatti obbolummaa ishee itti dubbaddan ture akkas erga na wajjin dubbattee bilbila cufattee booda afurri qulqulluun naaf dhufee akkasinaan jedhe an ammayyuu ati ammayyuu cidha sanaaf qophaa'e hin dhiisin jedhiini gurbaan badeera hin jiru gurbaan waan hundumtuyyuu hin jiru garuu cidha sanaaf qophaa'e jedhaa waaqayyo ijoollee isaa hin gargaara ijoollee isaa hin geggeessa ijoollee isaa hin ulfeessa nutis waaqayyo amma nu gargaaraa nu ulfeessina ameen jedha waaqayyoof of qulleessina ameen jedha karaa keenya waaqayyotti hin kennina kana ameen jedha sun ta'ee torbee lama booddee namni isheen tasuma hin yaanne isheen akkam gurbaa dhabaa maraattii bakka mataan galagalee oole cidha sanaaf qophaa'e isin jedheera waaqayyoon jedheen ati raajii dhugaa dubbatta turte har'a garuu akkamitti akkasina sobde gurbaan inni badee eessaa dhufaa jette waaqayyo garuu qophaa'e isin jedheeraan hin beeku hin jedheen torbee ma dhufuu heerumta torbee kana duwwaa darbitaa torbee dhufuu heerumtaa qophaa'e hin jedheen namni hundumtuu bakka erga isheetii moo hin faarfattiin waldaan moo naftuu hin kadhattiin abeet erga isheetii moo abeet erga isheetii moo silaa nama keenya beektu balaam qabate itti kolfe muka mammaaksaa godhani kanaan utuu jirru an ergaa itti mee guyyaa tokko booddee gurbaan tokko Awustiraaliyaadhaa gabagabamaadhuma kalkal jedhaanuma biyya dhufe amma ani torban sadii duwwaan qaba biyya kana turuudhaaf torban sadii kana gidduutti torbee kana fuudhuun qaba torbee isa itti aanu piroosisii wajjin xumuruun qaba isa sadaffaa wajjin deemuun qaba jedhe kana dafaa barbaadaa jennaan isa booda eenyutu eenyuun barbaadare namni callumadhe sana booda nama tokkotu biyya fagootii dhufee kadhannaa barbaadaa naaminaan jedhani egaa mala beektu gooleessituun dhiiraa kadhannaadhumaaf gatteesse hin kadhannaan jedhee wal argine kadhannaatti kaanee amma utuun gurbichaa kadhataa jiru intala isheen kaleessaa torbee tokko eegi jedhu sana maddii isa biratti hin arga mul'ata keessa Yesuus maal jechuudha wanti kun hin jedhu amma sinan arga maqaa Yesuus narraa ifatame amma sinan arga inuma narraa ifatame homaa narraan ifatamu anoo gurbaatti kana himuus waan isaa sana rakkisee kadhannaa kadhadhee fixee ergaa sana ofuma bira kaa'ee manatti hin gale gaafa manatti galuu mucaan amma deebite naa bilbilti maal jette ree waa'ee koo waan waayyuu waan sitti mul'anne naan jette taliin dara kanatti waa mul'ataa jira moo akkamiin bara kanan jedhe sana booda nama tokko wajjin mul'ataan si argeetanii namichaaf kadhadheen dhufe garuu namichi fuudha barbaada anima waan jedhe ergichatti mudhabeen dhiisee dhufeen jedheen ilaa galaa isa miila nana jalaa kufee jennaan situ na jalaa balleessaa jira gaa'ila koo itti isa booda an hin beeku gaan kan an beeku waaqayyo si gargaara jabaadduun jedhee ituma wajjin haasaa jirru bilbila tokkonnaa bilbilamaa jirattee nan cufee obboleessii wal arganii naasa'anii dubbiin hin dhume gurbichi inni didee bade suni HIV keererii ture
Gurbichi inni amma dhufe kun immoo dhukkubsa fayyaadhuma amantiitti nama cimaa nama hormaan jedhu ture. Har'a jarri kun wal fuudhanii ijoollee 5 qabu. Awustiraaliyaa jiraatu. Jireenyi nuyi waaqayyoodha wajjin jiraannu tu waaqayyoof jiraadhuun kassaree hiyyoome mana namaatti galee biyya namaatti galee bultiin koo akka ta'ee fayyummaan koo kanarra bu'e jedhu namoonni. Haa ta'u malee waaqayyoo wajjin jiraachuun galgalli isaa nagaa qaba. Kaasaa ta'ee deebi'a. Dachaadhaan deebi'a. Ulfinaan deebi'a. Salphinaan miti. Hamaaniin Mordokaayin fakkeenya fudhadha. Magaalaa Suusaan keessa Mordokaayi inni dallaa mana mootummaa eegu sun yeroo hundumaa eegduudha. Waaqayyo wajjin jiraata. Guyyaa tokko muki fannoon qophaa'e. Hamma muki fannoo qophaa'utti rakkinni kee numatti fufa. Fannoo laguun hojjeti fannifamtu amma jiranitti. Numatti fufa. Lolli numatti fufa. Waaqayyo garuu hin dhufe. Waaqayyoon dhufaame hin jedha. Warri qulqullummaatti jiraachaa jirtan ittuma fufa. Warri cubbuu keessa jirtan of qulleessaa. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Jireenya birrii argachuudhaaf of hin qulleessina. Haadha manaa argachuu, abbaa manaa argachuudhaaf yookiin biyya alaa jiraachuuf deemuudhaaf yookiin waan tokko tajaajilaan miti. Jireenyi of qulleessuu jireenyuma idilee godhadha. Jireenyuma idilee namni godhate waaqayyo wajjin jiraata. Maqaan waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Jireenyuma idilee namni godhate of qulleessuudha. Waaqayyo wajjin gara gamaatti adeema. Milkaa'inatti adeema. Sagalee dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu. Walii wajjin waaqayyoon kadhanna.